namni maaliif si tuffata? Namni maaliif si tuffata? Yeroo of ilaaluttis namni maaliif akka si tuffatu ofii keetii beekuu ni dandeetta. Namni wanni inni si tuffatu namummaa kee otoo hin taane hojii kan keetiif si tuffata. Hojii kan keetiif si bira darba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kun naga keessanii fayyaa keessanii isin jaallee naga goota alhamdulillah galata rabbi. Asumaan viidiyoo kee kana like, share, subscribe godha. Na jajjabeessa isin jira. Guyyaa lama immoo akkas tura. Gadi bu'ee jira jechuudha. Isuun tarii haaluma hojii ta'uu danda'a. Buleen kiyya wal hajjabeessina wal bira dhaabbannu. Hamma abbama argitaniyyuu namni kamuu bira dabarfatina ila wal ilaalina jechuudha. Kanaaf har'aa viidiyoon ani qabadhee isin dhufee namni maaliif na tuffata? Namni maaliif na tuffata? Namni maaliif si tuffata? Yeroo deebitee of ilaaltutti namni maaliif na tuffata jettee yoo gaafii ofii keetis namni wanni si tuffatuuf tokko namummaa kee otoo hin taane hojii kee si tuffata. Hojii kee si tuffatee si darba malee nama ta'uu kee inni si tuffatu ati nama rabbis uumaa ta'e garuu namni maaliif na tuffata jettee gaafa ofii keetiif gaafattu maaliif na tuffata namni waa hedduu si tuffatuu danda'a. Tokkoffaa hojii kan keetii. Lammaffaa immoo ati namni na tuffata jettee mataa kee keessa yeroo galchitutti bakka wanti hundinuu si harkaa gadi bu'aa deema. Sadaffaa immoo konfidensii dhabuu keetti. Konfidensii dhabuu jechuun fakkeenyaaf ofitti amantummaan qabdu bakka waan hunda keessatti sodaachuu jechuudha. Kanaaf namni maaliif na tuffata jettee ofii keetii jettee yeroo of ilaaltu ofii keetii mataa keetii yookiin kophaa kee haasa'u. Namoonni tokko kophaa isaanii haasa'u. Tokko sammuu cinqamee inni lammataa immoo otoo fayyaa qabu kophaa haasa'a. Inni fayyaa qabu kophaa haasa'us ka sammuu likkii hin jirrellee wanna kana keessatti waatu jira jechuudha. Namoota kophaa haasa'an keessatti. Namoonni kophaa haasa'an gisee tokko wanta san kophaa haasa'anii kan mul'atantu jira. Fakkeenyaaf fudhannee ani hojii kana yoon hojjedhe yoo kan yaadu ta'e addi isaa yoo haasa'e ni godha jechuudha. Namni maaliif na tuffata kan jedhu yoo kan laalu ta'e namni waan tokko namni si tuffatu hin jiru. Ati namaa olis ta'uu dandeetta. Garuu immoo hojii kee hojjechuuf ofitti amantummaa qabaadhu. Gaafa ofitti amantummaa qabaatte ati immoo galma geetta. Namaa ol ta'uu dandeetta. Nama si tuffatu san ol ta'uu dandeetta. Garuu keessa keetitti ati namni maal na tuffata jettee keessa keetitti hin uumin. Keessa kee hin amansiisin. Maaliif ree ati tarii lafaa dhufuu danda'a. Tarii kan bakka jiraa miti. Garuu keessa keessanitti namni maal na tuffata jettee hin yaadin abatan jechuudha. Gaafaan akkana kana yaadde immoo ni kufta. Maaliif adada ooltee bultuun gadi deemta jechuudha. Namni akkasiin tuffanne wanni godhuu qabdu tokkoffaa ofitti amantummaa qabaadhu. Gaafa ofitti amantee jette hojii kamuun hojjetta. Mallaqa sin argatta. Waan feete hojii kamirrattuu inshallah waan feete dalage ni argatta jechuudha. Namni na tuffata yeroo hundaayyuu ani mallaqa hin qabu, ani uffata gaarii hin qabu jettee gaafa yaadde dogongortee jirta. Maaliif ree keessa keetitti wanni mul'atu wanta kana waan ta'eef yeroo hundumaa yeroo namni si bira dhufu ati sodaatta akka nama waan feete qabaadhu. Inshallah uffata ciccitaa qabaatte waan keeti ittiin boonuu qabda. Akka ibaluu taa'utu hin taane. Garuu immoo ati namni maal na tuffataa kana bira darbitee ofii keetiif amansiistee hojii keetiitti furfuudha. Hojiin kee maali? Waanuma rabbiin si kararase fakkeenyaaf rabbi jettee kararate ittiin kadhatin jedhan. Garuu ati hojii xiqqishurraa kaatee guddaa ta'uu dandeetta. Ilaalchi kee fuuldura malee akka duuba hin taane. Gaafa kana namni si tuffatu suni yookiin ati nama si tuffatu san bira darbitee sadarkaa guddaarra ga'uu dandeetta. Garuu keessa keetti ofiin amansiisin. Maal ofiin amansiisin? Namni na tuffata jettee namni bakka anan jaalatu ani uffata gaariin qabu ani bifa gaariin qabu. Bifa leerran kaatiin bifti har'a qabnu kun ni jijjiirama. Qabeenis akkasuma jechuudha. Garuu ofitti amantummaa fi hojii keeti. Yeroo ammaa kana keessatti namni yeroo nama
fakkeenyaaf yoo qabeenya guddaa kan qabaatu ta'e xilaata qabaatta jechuudha. Maaliif rees keessatti bulan kiyya akkuma jibbamtu san gaafa godhattillee xilaata baay'atta. Gaafi yoomtillee gaafi yoomte inuma ni jaalatamte. Namni tokko tokko keessatti biyya keenya keessatti namni nama isaa ol taruun barbaadu. Maaliif isaa gadi barbaada. Isaa gadi uf jala oolchuu jechuudha. Uf jala oolchee ofii ergatee ofii maal gochuu ofii kiisii isaatii baasee kennu. Kana gonkumaa mataa kee keessatti ati waan feete hojjedhu. Waan feete godhe. Garuu gaafa ilaalcha mataa kee keessa waan kan hin godhe jettee amansiiste ni goota ni duroomta. Nama sanii ol taruu dandeetta. Nama kaleessa itti hawwate san duraan taruu dandeetta. Maaliif hojjetan abboleen kiyya? Wanni uf fuulduraatiif wanni duubaa garaagarummaa dhibbatti qaba. Kuni uf amansiisudha. Hojii tokko irratti xiqqishuu ta'ee waan hin tuffate. Akkuma hojii kee hin tuffanne namni maal tuffate jettee uf hin amansiisin. Anis nama akka isaatti hojjedhee bakka gaa jedhiiti uf amansiisi. Gaafa kana mootu nama cimaa ta'uu keetii jechuudha mul'ista. Fakkeenyaaf hiriyaan kee tokko si biraa ka'ee hojii tokko hojjetee ati immoo akkuma hanqina qabdu sanii duubatti yookaan deebisu taa'e hiriyaan kee sun si biraa kute jechuudha. Ati ofii keetiif amansiistee yoo ta'e waan feete dalatta. Maali biyya keenya keessatti namoonni lafa magaalota keessatti akka arginutti xaafii jiidee qamadii jiidee namoota san dhugaan yeroo saniif hin beeku malee namoota akkasii san amma akkitti ani isaan otoo argee nama akkasii sin jedhee na yaada. Wantoota lafatti jigan haranii namoonni katamaa jechuudha. Ijoollis ta'ee dubartoonni akkasuma haranii gingilchanii qulqulleessanii gara mallaqaatti jiru. Namni sun hojii san hojjechuun maa inni ofitti amantummaa qaba jechuudha. Namni sun yookiin waan san wanni dalaguuf faayidaa irraa argata. Fakkeenyaaf biyyee wajjin haranii ilaala. Namoonni baadiyyaa namoonni ni beeytan jechuudha. Ani magaalaa keenya sanitti namoonni warra ijoolleen katamaa wantoonni kun biyyee isa wajjin haranii ergasii keessaa guuranii deebisanii gara mallaqaatti jiru. Hojiin sun wanni sun maanni hojii isaaniiti jechuudha. Hojii isaanii sanarratti hin qaaneffatan. Amma otoo nu taate fakkeenya keessatti ijoolleen baadiyyaa otoo magaalaatti midhaan gajjigee har'aa maaliif ree midhaan san waan mana keenya keessaa baafnee gurgurru yeroo lafa magaalaatti gajjige midhaan akkasitti biyya keessaan harru. Namoonni akkas qabeenya hin goonu nuti jechuudha. Yeroo sanii ni taasan. Akkamitti midhaan ani giseessan jechuudha. Wallaahi akkas jechaan sila kan amma haranii hin nyaatamu maal godhan baqan amma mootis yoo na dura jedhu wanti sun isaan hojiin tokko hojjette tuffatamuu qabu. Hojii hojjettu san keessatti ati ofitti amantummaa qabaadha. Ati gaafa kana hojjette yoo jette gaafa wanuma hundaa hojjette hojiin keetiin ittiin boolta jechuudha. Maaliif ree harka namaan eeggattu. Naggaadeen tokko yeroo naggaadu hin tarrafa. Akkuma tarrafsanitti deebi'ee kassara. Hojiin kunis jechuudha. Hojiin kamuu gizee tokko ole gizee tokko gadi wal bira namaan dhufu jechuudha. Amma fakkeenya farruma yuutuubaroota kanama fudhanne ijoolleen beeka kamtu bilbiltiin jedhe akkan ani beekutti ijoolleen nuti dura jalqaba wajjin jalqabne waggaa 2 dura jalqaban yuutuubii kan ijoolleen kuni isaan keessaa muraasa jechuudha. Tokko kan bilij jedhu singimoo kana bilij jedha singimoon hin banne. Ijoolleen amma fakkeenyaaf otoo singimoo kana gaafattin ta'e ijoolleen inni wajjin dalagaa ture ijoolleedha. Maaliif inni kunniin harcaan jechuudha hin jiran. Kinuu tattaafachaa dhufne. Maaliif wanna tokko hojjedhetti gaafa kuftus kaatus kufillee ka'e. Booda keemmoo ifa jechuudha. Hojii kamirrattuu namni kamuu ni kufa. Ni beelaa, ni dhoobota. Waa hedduu isa mudata. Nama walitti bu'u jira. Bakka nama biraatu dhiisate ijoollee yuutuubaroota kanaayyuu ijoollee tiktookii namoota hedduu walitti bu'u. Awwaala gaafa walitti dhufan wal hammachaa dhufan. Booddee keessa immoo qiriitti dhufa. Kun immoo maalni hojiidha waan ta'eef hojiif walitti bu'an malee zim jedhee namni baay'ee walitti hin bu'u jechuudha. Hojii kee keessatti ati ofitti amantummaa qabaadhu. Namni na tuffataa
namni akkasii uffata bareedaa qaba ilaalin kana uffata maaman fedhan uffanni barhomaa miti carqee takkitti namni aqlii qalbii qabu fakkeenyaaf yoo waan tokko godhe carqee takkitti qabaate isii sammiijjate waggaa 2 ta'uu danda'a waggaa 1 ta'uu danda'a isa gadiin ba'uuf isa mana keessa uffatu garaagarummaa qaba isa gadiin baatu yeroo hundaa uffatee ejjitii tokko uffatee ka'etti inni haarauma isa mana keessallee akkasumatti jechuudha kanaaf wanni isin jechuu barbaade obboleen kiyya namni maanatu uffatee ilaalcha kee mataa waan san mataa kee keessatti uumeen gaafa mataa kee keessatti waan akkasii san uumte kufaatii kee agarsiisa immoo duubatti si deebisa deebi'ee namaa gadi si taasisa kuni maal inni ree ati ofii keetii sammuu kee amansiifte waan ta'eef akka namni si tuffatu ifamoo wallahi uffaan bootaa godhatee jira bootaa natti godhate akkasumas jechuu barbaada obboleen kiyya waa'ee namni maana tuffataa otumaa isaa jiru jechuudha ifama kanaaf jechuudha sammuu kee hin amansiisini namni mootuyyuu nuti si tuffanna jedhee akkasitti ba'uun jiru kasiin si tuffadha kasiin jedhu tokkollee jiru kana maaltu fide ofii keetii mataa kee kana amansiifta ati ofii keetii mataa kee kana amansiifta ofii keetii kophaa kee haasofte namni na tuffata jettee yaadda malee namni kamuu ta'us silaalee si bira darbaa si tuffa yookiin haala garagaraa agarsiisuu danda'a malee achi ba'ee ani si tuffadhaa siin hin jedhu maaliif ree inni sitti hin dubbatu yookiin si bira darbaa yookiin nagaa siin jedhu yookiin salaamataa siin fuudhu kun akka ati kaka'umsa qabdu agarsiisa maaliif ree namni kun maaliif salaamatti na fuudhu didee maaliif nagaanaan jechuu didee jettee ilaalcha mataa waan kana mataa kee keessatti galchuu qabda namni kun wanni inni tuffatee ani waan akka isaatitti gaafa kanaati immoo hin kaatachuu kakaatee waan tokko hojjechuuf mataa kee keessatti yaadda gaafa kana yaadda hojii akkana anillee utuu dalagee akka nama kanaa ta'a jettee otoo hin taane isaa ol ta'uu qaba jettee xiyyeeffatu qabda waan san isaa ol ta'uu qaba nama kan namni kun har'a na bira darbe bormoo ati nama san bira darba jettee yaade maaliif gaafa har'a namni tokko si bira darbe boru nama san bira darbe jettee rabbi yoo si dabalise nama kale si bira darbe jettee yaade maaliif ree addunyaan tun gabaabduudha isuma har'a ol kaasa gad deebisuu danda'a kanaaf jechuudha obboleen kiyya wanni isinitti dhaamachuu barbaadu namoonni namni na tuffata jettanii tuffii ofii keessanii sammuu keessan amansiistanii jettan dogonkortan sammuu keessan wantoota akkanaan amansiisina maal hojjedha jedhe yeroo kophaatiitu yeroo kophaa deemtu yeroo hojjettu keessatti an hojii yoo akkamii hojjedhe bakka guddachuu danda'a an hojii akkamii hojjedhe maatii kiyya yookiin immoo haadha manaa kiyya obboleeyyan kiyya bakka ilaalcha kana qabaadhu wanta kana utuu nama mari'achuu hin taane sammuu kee mariisista sammuu kee gaafa mariisifte waan san hojjechuuf ni kutattee murattee kaata gaafa kallattiidha wanta san kutattee murattee kaata ati injifatte jechuudha maaliif ree kutattee jechuudha fuuldura malee duuba laalaan jirtu gaafa fuuldura laalte akka galma geettu immoo hin dagate kuni hoo maalin hojjettan ati of amansiistee kaate jechuudha konfidensi keetiin bakka humna kee kan agarsiiste kaate jechuudha bakka ceeninatti kaate taanaan akka dhaabbanni beeke gaafa wanta kan of amansiiste ani eenyu gadi maal yoo ka'e waan kana hojjedhe maal yoo ka'e waan kana godhe maal inni eenyu innis nama akka kiyyaate miti maal rakkoo qabu anis hojii kana waan hojjedhe galma ga'a jettee ofii keetiif amansiista gaafa nammoo qabaatan akka keetisin jiru beekan akka keetisin jiru maaliif namoonni tokko otoo sammuu qabanuu otoo beekumsa guddaa qabanuu maran keessattuu ijoolleen biyya keenya keessatti otoo warroonni yuunivarsiitii baratanii bakka beekumsa cimaadhaan ta'antu jira dhugaa dubbachuuf maaliif qabeenyi birin jiru wanni ittiin kafaltee hojii eegaltu jirtu gisee amma immoo hojii tokko eegaluuf gati mallaqaas gaafata
maaliif mallaqa kafaltu malee bakka ga'uu hin dandeettu jechuudha. Kanaafuu obboleen kiyya viidiyoon kiyya irraa kana fakkaata. Viidiyoo kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuun hamma dhumaatti ni faana tura. Viidiyoo kana mootuyyuu caafii xuuxan hin deemina. Hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.